Hallelujah. Nagaan gooftaa kootii, nagaan waaqayyo waaqa biraataa, nagaan obbolootaa hundumtuu isiniif haa ta'u. Akkam jirtu fayyaa keessanii, nagaan keessan dachaa baay'atu kan isiniin jedhu ani abdii guddisaa fi jireenyi keessan akkam fayyaa keessanii. Walumaa gala guyyaa irraa baga guyyaa gammachuu guyyaatti yaadannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos guyyaatti nagaan nuuf deebi'e, guyyaatti wanjoo garbummaan nurraa cabe, guyyaatti seenaadhaaf godhadha jedhamee sabarraa usan akkasuma seenaadhaaf godhachuudhaaf walitti qabamnee guyyaa yaadannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin baga isiniin ga'e yeroon jedhu gammachuu guddaadhaani warri biyya garaagaraatti facaatanii boojuu jala jirtanii garbummaa jala jirtanii waaqayyo gooftaan garbummaa isa caalu garbummaa cubbuu jalaa nu baaseera. Kana boodas garbummaa cubbuu irratti deebinee hin qabamnu. Guyyaan kun guyyaa yaadannoo isattiin dhiigni Kiristoos nuuf aarsaa ta'ee nuuf darbee akka dhibaayyuu dhangala'ee nuuf immoo furii keenya nuuf ta'ee guyyaatti yaadannoodha. Isa kanaan wajjin wal qabatee guyyaa har'aa sagalee qabattee dhiyaadheera. Ani irra deebi'ee abdii guddisaatiin nagaan gooftaa kootii isiniif haa ta'u. Sagaleen guyyaa har'aa qabattee dhiyaadhe sagalee walitti fufuudha. Jalqaba dhimma Faasikaa ilaalchisee akkuma ta'u namni hundumtuu dhimma Faasikaa eegaa. Isa kanatti dabalataanii Faasikaan kakuu moofaa keessatti maal ture, kakuu haaraa keessatti maal ture kan jedhu kutaa kutaadhaan waraabbii yerootti deemnu ta'a. Waaqayyo nu gargaaree anas na gargaaree haaluma hundumaa keessa taa'ee sagalee waaqayyo kana qopheessuun daangaa natti hin taane. Yeroon amma waraabaa jiru kana tarii daandiirra tarii gooda yookiin immoo urufa yookiin immoo badhe waan hin jiruufi tarii qilleensi isin jalaa galuu danda'a. Iddoodhaan gargar kutuu sagaleen namaa galuu danda'a. Isa kana hundumaa fi of galchaan isiniin jedhagaa yaadni waaqayyo waan nu keessa jiruuf hundumtuu nu dhorkuu hin danda'u. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Hallelujah. Egaa jalqabuma kutaa kana akka waraabdhaan itti deemnu erga isiniif jedhee booda seenaa fannoo yookiin immoo seenaa fannifamuu Kiristoos fannoo yoo jenne gara mukaatti namoonni harkisaa hiikaa waan jiraniif jecha seenaa fannifamuu Kiristoos kan jedhuun guyyaa irraa isin gidduutti haa ta'u barbaada. Kana keessatti wanta kan isin yaadachiisuu barbaadu kana dura guyyaa tokko seenaa dhaloota gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos ilaalchisee ayyaana gannoo yookiin gannaa yookiin immoo dhaloota Kiristoos lidati Kirismaas akkuma isinii galetti sajennu sana irratti sagaleedhaan isiniif haasa'een ture jechuudha. Egaa kaayyoon dhaloota Kiristoos kaayyoon dhalachuu isaati jechuudha. Jalqaba uumama ilma namaarraa ka'ee yoo ilaalame karoora baraan dura kaa'ame tokko sana raawwate jechuudha. Hojii hundaa xumure Yesuus Kiristoos hojiin itti waamame hundumaa xumureera. Hojiin tokkollee na jalaa namne. Waamicha koo galmaan ga'eera, waamicha koo xumureera, fiigicha koo raawwadheera akkuma Phaawulos jedhu sana isa kana hundumaa dabarsee eeyyutti kenneedhe isaanitti kenne jedhee Maatewos keessatti yeroo barattoota isaatiif kadhatu argina jechuudha. Kanaafuu hojii isaa hundumaa xumuree du'uu isaa kana wajjin wal qabata jechuudha. Itti dabalee kana keessatti kan isin yaadachiisu atileest qabxii 12 fi isaan ol kan ta'u dhaloota Kiristoos irraa maaltu ta'e kan jedhu waliin ilaallee turre namoota waraabbiin kootiin qaqqabee atileestaatiin namoota baay'eedhaaf qaqqabeera yaada. Har'a garuu kutaa kana wajjin wal qabsiifnee yookiis immoo akka seensaaf isinii ta'utti Faasikaa bara kakuu haaraa fi bara kakuu moofaa maal fakkaataa jedheeni jalqaba uumama ilma namaarraa kaasee har'a seenaa dhiphifamuu, fannifamee du'uu, awwaalamuu akkasuma du'a mo'ee ka'uu Kiristoos wajjin kan laallu ta'a jechuudha. Kakuu moofaa fi kakuu haaraa kutaadhaan waraabeen isiniif deema. Waaqayyoon hubannaa ogummaa beekumsa isaa naa kennee fi amma waaqayyo naaf ibse isiniin dhoksu. Egaa dhugaa jirtuun dubbannaa malee akka namoota waanuma darbetti qabamnee namnu inni moofaan haaraan bakka bu'uunsaa kan beekamu inni moofaan moofa'uusaa ibsaa jedha seera dhiifama ergaa gara Ibrootatti ergame keessa.
boqonnaa dhumaa boqonnaa 12 lakkoofsa naannoo 13 kana yoo dubbistanii wanti moofaan tokko waan haaraadhaan bakka buufame kanaaf seerri moofaan suni kan nurraa ka'e seera haaraadhaan jedhu namoonni ammallee maal jedhaa amantiidhaan fudhachuu waan dadhabanii fi ammallee gaaddidduun kakuu moofaa yeruma macaafa dubbisan hundatti golgaansaa ija isaanii dhoksaa jedhamee barraa'eera. kanaaf kakuu moofaa keessatti faasikaan maal ture kakuu haaraa keessatti akkamiin waaqeffannaa akkamiin itti deemnaa kan jedhu walumaan itti deemnaga. faasikaan maali eessaa dhufe yookiis immoo jalqabni isaa akkamiin hundeeffame ayyaana akkamiiti akkasuma jalqaba amma dhuma isaatitti maal fakkaata akkamitti eenyuun yookiin immoo eenyutu maalidhaani maaliifi yoomi waaqeffamaa jenne waliin ilaaluu dandeenya gaa faasikaatu waaqeffama otoo hin taane faasikaan ayyaaneffamaa yookiin immoo seenaatu yaaddatamaa jechuudha maqaan gooftaa keenya ulfaatu jechoota irratti illee yeroo tokko jijjiirama guddaan waan jiruufi jechoota jecha tokkittiin illee waan guddaa hiika jechoota waan jijjiirtuufi jechuudha yookiin qubeen tokkin nuu hiika jecha tokko hiika paragraafi maan maqaansaa keeyyata tokko hiika hima tokko hiika naannoo obdii kontekstuaalii baay'ee jiru waan danda'uufi amma danda'etti of eeggadhee kutaa macaafa qulqulluu keenyaa jalqabuma uumama ilma namaa yaadan singeessee naannoo uumama boqonnaa tokkorraan kaasee amma mul'ata boqonnaa 22tti yookiin immoo amma cufaa kitaaba macaafa qulqulluu keenyaatti kan waliin deemnu ta'a akkamitti yoo jettan akkaataatti waliin deemne kitaaba yookiin macaafa qulqulluu kana guutummaatti guduunfinu jira jechuudha. uumama boqonnaa tokkorraa isin geessaa uumama boqonnaa tokkorratti maaltu ta'e jedhaa ilma namaa uumee jedha waaqayyo gooftaan ilma namaa uumeeti. waaqayyoon akka bifaatti akka fakkaatti isaatitti jaallateeti waaqayyoon ofiisaa wajjin waliigaleeti yaada isaa wajjin waliigaleeti kaayyoo isaatiin karoora isaatiin ilma namaa kana jaallatee uumee jedha. ilmi namaa kun kan uumamee fi lafa kanarratti aangoo guutuu kennate aangoo guutuu qabaate jireenya qaqqajeelchee naannoo sana eegee hundumaa keessatti boqotee itti gammadee waaqayyo wajjinis walitti dhufeenya gaarii qabaatee akka jiraatu ture. waaqayyo keessa darbee keessumattuu namni kophaa isaa ta'uun gaarii miti jedhee nama kan uume jalqabaa abbaa warraa fi haadha warraa yookiin immoo dhiira fi durba uume waaqayyo. isa kana keessatti erga uume booda uumama boqonnaa 2:8 irra qaqqabe dhaaba eden yookiin immoo eden gannat keessatti waaqayyo iddoo lalisaa tokko hin dhaabe dhaaba sana qopheesse achi keessa isaan kaa'e iddoo badhaadhaa kana keessatti isaan kaa'e jechuudha. egaa uumama boqonnaa 3 keessa seeneen jira uumama boqonnaa 3 keessatti namni iddoo teessoo waaqayyo isaaniif qopheesse iddoo ulfinaa iddoo bashannanaa iddoo waaqayyo haala eebbaa isaaniif qopheesse kana hundumaa keessatti haala waaqayyoon gammachiisuun jaalalaan fudhatanii itti jiraachuu hin dandeenye waaqayyo wajjin gammadanii walitti dhufeenya gaarii qabaachuu hin dandeenye. waaqayyo garuu kaayyoo karooran isaaniif qopheesse isaan eebbise ture waaqayyo garuu akka isaaniif ta'utti akka isaaniif mijeessite kaa'e ture. waaqayyo garuu akka isaaniif ta'utti yoo kaa'eyyuu namni immoo maal yaaddate karaa sammuu isaatii karaa beekumsa isaatii karaa hubannaa isaatii ogummaa isaatiin beekumsa waaqayyo bira ga'uu fi ofii isaatiif jireenya barbaadu eegale. egaa akkuma namni jireenya barbaadu jireenyicha hin dhaba jedhee macaafa qulqulluu keessatti barraa'ee jiru akkasuma guyyaa tokko guyyaa isaan jireenyicha irraa kufan ilaallaa jechuudha. guyyaa sanatti uumama boqonnaa 3 akkuma jedhe ilmaan namootaa kun seera eeggachuu hin dadhabani. kutaa sanatti seera tokkittii kennamee ture. seerri tokkittiin namootaaf kenname akkamma seerri baay'atee seerri baay'ee baay'atee irra hin daddarbaanis akkasuma hin baay'anne yeroo sana seerris tokkittiidha cubbuunis tokkittii ture. seerri kenname suni ija wayinii kanarraa nyaatina firii biqiltootaa garuu isaa kanarraa nyaadha kan jedhu seera tokkittii ture. seera tokkittii kenname sanarraa immoo seera sanarraa yoo darban cubbuun tokkittuma turte jechuudha. cubbuun tokkittii sun immoo ofiisiifis du'a tokkittuma uumti jechuudha firri tokkittuma uumti jechuudha. amma garuu seerri baay'atee cubbuunis akkasuma baay'ata akkasuma immoo ayyaanni waaqayyoo nuuf hin baay'ate maqaansaa ulfaatu isa kana kakuu moofaatti yaadachiisee gara kakuu haaraatti deemuufani. egaa boqonnaa 3 irraa kaasee du'atu namoota kanatti hin faradame namoonni kun du'a kufa eejaa kufaatitti galaniif eejaa abboommi waaqayyo irra daddarban seera waaqayyo irra ijaa daddarbanii boqonnaa 3:14-19tti yeroo jarri kun adabaman argina. jarri kun kan isaan adabsiise wanti guddaan iyyuu bofaan maal ta'anii gowwoomfamanii cubbuu hojjechuu qofa otoo hin taane cubbuu isaanii anatu yakkee anatu gaddisiise yaa waaqayyo jechuu caala inni abbaa warraa haadha manaa kootu akkasuma godhe cubbuu na hojjechiisee jedhe isheen haati manaa isaa boofatu akkasuma godheetti. kanaafuu namni cubbuu ofitti murteessuu caala nama kan biraatti qabachuu isatti dabarsuu yaale jechuudha. kanarraa kan ka'e adabbiin inni kun hin taa'e akka isaan adabaman hin godhe jechuudha. egaa boqonnaa 3 kana keessaa yeroo ba'u ergasii kaasee jarri kun maal ta'anii boqonnaa 3:8 irraa
waaqayyo ilmaan namootaa kana gara jireenyatti deebisuudhaaf barbaadaa ture. Waaqayyo karaa garaagaraa filannoo garaagaraa kennaaf ture. Filannoo inni kennu keessaa filannoo lama qofaadha. Yoo akkas gootan hin jiraattu yoo akkana gootan hin duutu. Kanaaf du'aa fi jireenya isin fuuldura kaa'eeraa filadhaa kan jedhudha ture. Isaan garuu du'a erga filatanii booda maal ta'anii osoo hin barbaadin du'a edda filatanii erga du'anii booda ergatti faradame booda waaqayyo waan tokko godhe. Qullaa ta'uun isaanii waaqayyoon hin gaddisiisee qullaa ta'uu isaanii of arganii waaqayyo fuulduraa wal duraa hin dhokatanii. Kanarraa kan ka'e waaqayyo nama barbaaduu jalqabee eessa jirtaa yees no yaallahu wayis yees no yaallashu jedhee waaqayyo nama barbaaduu hin jalqabe. Waaqayyo ergamaa isa duraa yookiis immoo ergamaa innaa jennu kana miishinarii jechuu kooti. Miishinarii isa amma jennee odeessinu kana waaqayyo ofiisaa gaaf jalqabaa ofiisaa miishinarii ta'ee namoota barbaadaa ture namoota badan. Egaa miishinariin bara kanaas namoota badan akkasumatti barbaadaa jiru jechuudha. Kanaaf miishinarii jalqabaa ta'ee waaqayyo namoota yeroo barbaadu namoonni garuu isatti mul'achuun jaallanne. Haa ta'u malee qullaa isaanii dhoksuudhaaf waaqayyo gogaa hoolaa yookiis immoo gogaa qaama isaaniitti uffisamu hin godheefi yookiis immoo qaama isaaniitti gogaa uwwisee jedha macaafni qulqulluun. Kanaaf akka macaafa qulqulluutti yoo ilaallu waaqayyo adeemsa jalqabaa namoota deebisuudhaaf namoota gara jireenyatti jiraachisuudhaaf namoota gara gaarummaatti qajeelchuudhaaf yeroo inni tarkaanfii jalqabaa fudhatu ilaalla. Ittaansee waaqayyo uumama boqonnaa 4 keessatti kanaanis ilmaan namaa cubbuu isaaniirraa deebi'uu didan. Karaa qajeelummaa waaqayyo isaaniif fide kanaanis ilmaan namaa jiraachuu hin dadhabani. Waaqayyo karaa qajeelummaa kanaan ammas isaaniif kaa'e ammas isaaniif ta'e jennaan waaqayyo wajjin jiraachuu hin dadhabani. Isum duraatiyyuu waaqayyo cubbuu isaanii adabuun dhiifne laadhaadha. Araaratti araaramu isaan haa fayyisu. Gogaas taa'uusu isaan haa qulqulleessu. Malee cubbuu isaaniitiif waaqayyo adabuun dhiifne. Namoonni tokko tokko waaqayyo araara qabeessaa cubbuudhaaf hin adabuu jedhu. Macaafni qulqulluu garuu dhugaa isaan isitti himaa. Macaafni qulqulluun waaqayyo araara qabeessaa araaraan guutuudha. Araaramuudhaaf baay'ee ariifataa dheekkamsaasuu ta'edha. Haa ta'u malee cubbuudhaaf takka otoo hin adabin bira darbee hin beeku jedha. Kanaaf macaafni qulqulluun boqonnaa 3:22 irratti Eden Gannat yookiin dhaaba Edenii sana keessa isaan hin baasee jedha. Adabni amma naga'u hin jiru. Har'aan ka'ee ofii keessanii deemaa hojjedhaa jedhee waaqayyo isaan hin arrabse yookiin hin abaare. Abaarsa sanaan amma ammaatti illee ilmi namaa itti hojjechaa jira, itti dadhabaa jira. Amma ammaatti durbii akkuma gaaf sanaa abaaramte akkasumatti jirti. Garuu abaarsa sana ayyaana Kiristoosin nurraa fuudhamuyyuu hojiin inni gaaf kana nutti kenname sun cabee nurraa hin cabne hojii sana hojjetaatuma jirra, lafa kana qotaatuma jirra. Akkasuma durboonni yookiin haadholiin keenyas yeroo mucaa da'an yookiin dhala kennanii akkasuma maal ta'aatuma jiru, dhiigni isaanii dhangalaatuma jira. Booftis akkasuma ilma namaatiin lolaa jira, ilmi namaas bofaan lolaatuma jira jechuudha. Kanaaf Qaayin boqonnaa 4 keessatti obboleessa isaa obboleessa haadhoo isaa yeroo jal'inaat ajjeesu yeroo inaafaadhaan ajjeesu argina. Cubbuun namootaa akkuma namni baay'achaa deemee baay'ee lakkoofsan dabalaa deemu akkasuma cubbuun namootaaf jal'inni irra daddarbaan namootaan deeme. Kana booda waaqayyo adeemsa tokko fudhate nama Nohii yookiin ilma Laameek nama qajeelaa tokko argate. Nama qajeelaa kanaanis namoota qajeelota namoota deebi'uu danda'an waan gorsaa ture natti fakkaata. Waggaa 200 inni kun Nohiin kun markaba hojjechaa ture. Galaanaan nan balleessa namoonni kun jal'inni isaanii na duratti baay'ateera. Kanaaf ati garatti baatu qopheeffadhu jedhee waaqayyo itti kenne. Isa kanarratti akkuma Looxitti qoosaa turan sana akkumaan Sodoomiif Gomooraan Looxin kottaa hin baanaa jedhee yeroo inni soddoota isaa fa'itti dubbatutti qoosaa turan kanaan Nohitti fa'i waan qoosan natti fakkaata. Waggaa amma kanaati markabuu hojjetta. Maalumaa markabni waggaa amma kanaa hojjetamu kuni jedheen maalumaa si qofaa wanti qajeelummaanti waaqarraa dhufe kun jedhanii wanti qoosan natti fakkaata. Kana booda lafa kanarraa isaan nan kaasati ati markaba tolfadhu jedhee isa hin oolchee nama qajeelaa ture jedha. Isaafis dhaga'uu hin didanii galaanan aramanii hin darbanii. Waaqayyo immoo ammas adeemsa lammataa yookiin immoo ammas waaqayyo nama barbaaduu isaa ittuma fufe. Maaliidhaan oolchee Nohiin markaba tolchiitii warra ooluu qaban warra abboomuman dhaloota yookiin immoo uumama lubbuu qabu hundumaa maal godhi tokko dhiiraaf durbaanii yookiis immoo akka wal horuu danda'anii fi markabichatti ol galchii jedhee waaqayyotti cufe hin galaanan dabarse. Uumama boqonnaa 9 irratti ga'ee akka dubbii koo wajjin wallaaf deemuu fi waaqayyo dheekkamsa sanaanii lammaffaa ilmaan namootaa dheekkamsa galaanichaa sana erga darbee booda Nohii fi warri isaaf abboomanii achi keessa seenan qofa edda jireenya jiraatanii booda waaqayyo kakuu tokko gale. Lammaffaa ani dha'icha kanan fidu ani kana booda araara nama namaatti nan agarsiisa jedhee akkuma immoo Addaamii fi Hewaaniidhaaf jalqaba kakate isinis qoraa baay'adhaa jedhee sanyii Henook kana dhiifama sanyii Nohii kana waaqayyo gooftaan kakuu lammataadhaan galee hin haaressee hin eebbisee waaqayyoon lafa guutaa jedheeni.
ammas ilmi namaa kuni indide immacha'ee ammas warrumti immoo noo irraa argamanis deebi'anii waaqayyoon hin gaddanii hin gaddisiisanii waaqayyoon immoo ammas irratti hin kaane waaqayyoon mormaa hin adeeman jechuudha. Ilma namaa kana waaqayyo garuu amma ammaatti garaatti hin jabaanne karaa raajotaa barbaadaa ture karaa abbootaa barbaadaa ture karaa warra macaafa hiikanii barbaadaa ture caaffata qulqulluudhaan barbaadaa ture moototaan isaan qajeelchaa ture leewwota warra mana qulqullummaa qulleessaniin isaan qulleessaa ture filannoo garaagaraa waaqayyo abboota garaagaraa kaasee warra isaan gidduutti gara waaqayyootti isaan deebisaniif waaqayyoon barbaadaa ture haa ta'u malee namoota amma kanaa keessaa waaqayyoon filannoo amma kanaa yoo isaanii kennayyuu waaqayyo rondoo wajjin jiraachuu waaqayyo wajjin bilisoo argachuu waaqayyo wajjin birmaduutti jiraachuu fi qajeelummaa buusuudhaan waaqayyotti deebi'uu hin dadhabani. Egaa macaafni qulqulluun akkas jedha waaqayyo gooftaan otuma isaan kanaan jiranuu waaqayyo gooftaan isaan kun hundumtuu fiixan baasuu hin dadhaban adeemsi waaqayyo isaaniif fudhate qulqullummaadhaan isaaniif fudhate jireenya isaaniif fudhate hundumtuu fiixan baasuu yeroo didanii isa dhumaa fi isa xumuraa ilma isaa Kiristoosin nutti mul'ate jedha. Ergaa Ibrootaa gara Ibrootaatti ergame boqonnaa 1 fi boqonnaa 12 jalqaba isaarra dubbisa. Boqonnaa tokko irratti bara duratti waaqayyo karaa baay'eedhaan nutti dubbata karaa macaafatiin karaa raajotaatiin karaa namoota isaaniitiin garuu kun hundumtuu fiixan baasuu dinnaan bara isa dhumaa isa xumuraa ergaa isa xumuraa hunda walitti qabu karaa ilma isaa nutti mul'ate jedha. Boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irrattis irrattuma fufee yoo dubbistanii waaqayyo yookiin Kiristoos kun inni nuuf ergame kun isa kamidha? Isa amantii keenya jalqabe akkasuma isa fiixan baasuu jedha. Kanaafuu karaan barbaacha waaqayyo qopheesse keessaa fiixan ba'umsa guddaa kan qabu ofiisaatii cubbuu kamirraa kan qulqullaa'e fiixan ba'aa kan ta'e hundumaa fiixan baasuu kan danda'u isa kamii Kiristoos Yesuus kana amma gara kakuu moofaa keessan jira ammas boqonnaa 12tti singalchaan jira otoo Abrahaamii fi maatiin isaa gara Kana'aan kana nufin durasa karaarra deemuu turanii jedha. Biyya Kana'aanitti waaqayyo akka maatiin isaa innis akka deeman yeroo godhetti garuu biyya kaaraan tokko daandiirratti argatanii daandii sanaan biyya sanarratti yeroo goranii bulanii haara galfatanii jedhan maatiin isaa achuma jaallatanii achuma ta'anii jedha. Waaqayyo garuu akka Abrahaamiif biyya Kana'aan kennuuf waan barbaadeef kakuu jedhe waaqayyo Abrahaamiif isa galee isa dubbate sana dirqama waaqayyo gooftaan kakuu irraa waan qabuuf akeeka waan irraa qabu waaqayyo Abrahaam akka biyya Kana'aanitti darbu maatii isaa achitti dhiisee warra isaa wajjin deemaa turan dhiisee akka darbu ajaje jechuudha yookiin waaqayyo abboome waaqayyo kakuu galeef. Boqonnaa 12 irratti gaa Abrahaamin bahee namoota warra kaanis hin fudhate namoota isatti dhiyaatan namoota isaa wajjin hin fudhatanii fudhatee hin bahee waaqayyo biyya kaaraan kanan ta'anii Kana'aanitti darbii jedheen warri kaan garuu achuma kaaraanitti biraa hafani. Garuu achitti darbee hin qubatee waaqayyo otuma buluu otuma ooluu guyyaa tokko beelliin ga'ee guyyaa beelli ga'e sana Abrahaam gara Gibxiitti gadi bu'e. Ilaa otooruma Yoosef gara Gibxiitti gadi bu'een iyyuu Abrahaam bara tokko gara Gibxiitti gadi bu'ee ture. Abrahaam otuma jalqaba iyyuu Kana'aan keessa jiraachaa ture jechuudha otoo Gibxii keessatti sanyiin isaa gara sanatti hin dhaqin. Gibxiitti yeroo gadi bu'ee jedhu immoo achi beelli isaan irra hin darbee jedha warra Kana'aan sanaaf yeroo beelli immoo irra darbee jedhu Looxii wajjin ammas isa Gibxii turane Gibxiidhaa hin baane. Gibxiidhaa ba'anii maal ta'anii Looxii wajjin wal dhabanii obboloonni horii warri eegan warri hojjettoota isaanii warra akkasii yeroo wal dhabanii jedhan gargar hiratani. Looxiin gara Sodoomiif Gomoraatti inni kun immoo gara Zakaanitti deeme jechuudha bakka lafa walii eeranii. Egaa asitti dubbiin kan jalqabe uumama 37 irra yaadan isin geesseen jira. Waaqayyo boqonnaa 12 irratti abdii Abrahaamiif qofa kenne. Ilaalala. Kana booda waaqayyo boqonnaa 12 irratti Kana'aan sin geessaa achitti hin horsaa hin bal'attaa ani akka cirracha kanaa yookiin immoo akka urjiitamii akka cirracha galgalanaa akka biyyee lafaa sin baay'isaa qorsee kee akka san godha ilma isa qabdu yookiin immoo akka waan ilma hin qabneetti isa of laaltu ani waan haaraa nan godha maqaa keetiif jecha iyyuu saba lafarraa nan eebbisaa warra si arrabsan immoo nan arrabsa yookiin nan salphisaa jedhee waaqayyo maqaa isaatiin kakatee manaa baase. Kana booda edda Looxii wajjin Gibxiidhaa ba'anii gargar hiratanii jireenya addaa hirachuu jalqaban. Kana booda waaqayyo waa tokko godhe gaa maatii adda dhiifama maatii Abrahaam keessaan yaada isaa raawwachuu barbaade waaqayyo. Kana booda guyyaa tokko boqonnaa 37 otoo hin geessin dura Abrahaamin ilma kakuu argate. Ilmi kakuu boqonnaa 21 irratti Yisihaaqin dhalate. Yisihaaqis immoo akkasuma darbee
nama kakuu hin dhalche naannoo boqonnaa 26 keessatti seenaa eenyu barraa'e seenaa Yaaqoobitti barraa'e kanaafuu Yoosef dhiifama Yisihaaq immoo deebisee Yaaqoobin hin argate yookiin Yaaqoob kun eenyu isa jedhamudha Israa'el isa jedhamudha Yaaqoob kun isa abbaa Israa'el 12 qomoo Israa'el 12 ta'edha jechuudha Yaaqoob kuni maqaan isaa Israa'el Waaqayyoon isa geeddaramedha jechuudha kana booda Israa'elis yookiin Yaaqoobis eenyun argate jedha ilma gara quxisuu yookiin gara dulluma jalaa Yoosef in argate jedha boqonnaa 35 irratti amma gaa 37 irratti Yoosef kuni maatii isaa irraa gargar ba'ee obboloota isaa irraa gargar ba'ee sababa abjuu argeef sababa Waaqayyo mul'ata isatti kenneef sababa Waaqayyo bara tokko maatii isaa isaan baraaruu barbaade mul'ata isatti kenneefi mul'ata arge sana maatii isaatti himnaan maatiin isaas firri isaas ollaan isaas hundumtuu injibbanii haa ta'u malee kan dabarsee kenne obbolaasaa haadhotaa ture egaa Waaqayyo gooftaadha kana booda Waaqayyoon harka garbummaatti harka gurgurtaatti harka mootiitti harka jal'ootaatti dabarsee isan kenne garuu haa ta'u malee guyyaa tokko Waaqayyo firdii isaaniif baasuuf karaa isaatiin waan guddaa hojjechuudhaaf ture karoorri Waaqayyo egaa boqonnaa 46 kanatti Yaaqoob yookiin immoo Israa'el maatii isaa fudhatee gadi bu'e gara Gibxitti erga eenyu ta'e erga Yoosef waan hundumaa keessa darbee Waaqayyo kakuusaa isa jalqabaa waggoottan meeqa booda deebisee raawwateef jedhee Yaaqoob ilma isaa wajjin wal argan yookiin Yoosef obboloota isaa wajjin wal arganii bara sana Kana'aan yookiin immoo Mamre iddoo jedhamu iddoo isaan warri eenyu turani iddoo Yaaqoob fa'i yookiin immoo Israa'el abboonni yookiin immoo obboloonni Yoosef iddoo turan qomoon isaa iddoo turanii iddoo sanatti maaltu ta'e beelliin ta'e beelli yeroo ta'utti Gibxii kana keessattis beelli yoo turuyyuu Yoosef Waaqayyo mul'ata kenneefi jalqaba akka kuufatanii ka'an iddoo kuufamaa iddoo nyaatatti kuusan iddoo midhaan itti kuusan wantoota garaagaraa jalqaba Waaqayyo isatti mul'ise akka kuufatan biyya Gibxii akka beelli oolu Waaqayyo waan itti mul'iseefi Waaqayyo Yoosefin waan mul'iseef jechuudha Yoosef bara sana bara beelaa sana midhaan gurgura ture bara beelaa sana midhaan hira ture kana booda obboloonni isaan dhufanii beela isaanii bahuudhaaf wal arganii abbaa isaanis fidanii maatii hunda guurratanii eessatti bu'anii Gibxitti gadi bu'anii jedha macaafni qulqulluun kana booda Yoosef abbaan isaa hin du'e yookiin immoo Yaaqoob jechuudha reenfa isaa fuudhee Kana'aan iddoo qomoon Yihudaa yookiin immoo iddoon qomoon Israa'el itti awwaalamanitti fuudhee iddoo Abrahaamitti fa'i iddoo Saaraatti fa'i awwaalee jedha ofii isaa garuu barri ga'ee dulloomee yeroo darbee namni qajeelan namni guddaan namni abbaa mul'ataa kun jireenya isaatiin du'ee lafa kanarraa darbu ofii isaa garuu Kana'aanitti nama isaa awwaalu waan hin qabneefi Gibxiiruma keessatti na awwaala garuu gaaf tokko Waaqayyo sin yaadataati amma garbummaatti kennamuu keessanii amma garbummaan inni kana dura kan kana caalu ta'a maaliifini ani darbeera ani olmaa isaan oole rakkina isaan oolchee bara beelaan isaan oolchee qaqqajeelummaan mana mootummaa keessatti hojjedhee hundumaa kan irraanfatan dhaloonni biraa hin ka'u Waaqayyo garuu guyyaa tokko biyya kanaa oli sin baasaa gaafa sin baasuu biyya Kana'aanitti lafee koo fudhadhaati geessaa jedhee obboloota isaattis dubbatee warra kaanittis dubbatee in darbee Yoosefii jedha macaafni qulqulluun in darbee yookiin in du'ee jechuudha maqaan isa bara baraan ulfaatu isaanis akkuma inni jedhee qorichaan sukkumanii bidiruu keessa kaa'anii gaafa Waaqayyo isaan yaadatu adaraa lafee koo fuudhaa jedhee akkuma ba'ees gaafa sana fuudhanii ba'uuf ture egaa waggoota meeqatti Waaqayyo isaan yaadataa kan jedhu macaafa qulqulluu keessaa kan itti ilaallu ta'a seera ba'uu seeneera seera ba'uu boqonnaa tokko keessatti Israa'el baay'achaa deemee qommoon Israa'el baay'achaa deemanii wal horaa deemanii ijoollee horachaa deemanii addumaan sanyiin Israa'el akka baay'atu Waaqayyoon godhee jedha akkuma jalqaba dubbate kanaafuu Gibxiin Yoosef erga du'ee booda Gibxiin maal ta'e dhaloonni san beekne hin mo'e yookiin Fara'oon san beekne hin ka'ee jedha macaafni qulqulluun kana booda oolmaa Waaqayyo isaaniif oole oolmaa Yoosef isaaniif oole oolmaa karaa qajeelummaa nama kanaatiin isaaniif ta'e hundumaa kan irraanfatan yeroo ta'anii sabni kun nurratti baay'achaa jira sabni kun guyyaa guyyaatti wal horaa sabni kun akkasiidha kanaaf dhiira isaanii balleessuu qabnaa yaani dhiira isaanii hin balleessani durba isaanii garbummaatti kennaane wantoota garaagaraa godhan suphee dhoofsisanii sanumaan immoo irraa hir'isanii akka duratti gargaarummaan dhiisanii hojii duratti hojjettan caalatti hojjedhaa suphee amma duratti ooftan caala nuufaa hojjedhaa ofii keessanii dhaqaa cidii barbaaddadhaa jedhanii hin dhiphisanii jedha macaafni qulqulluun egaa Waaqayyo dhuga qabeessa guyyaa tokko akkas ta'e itti deemee akkuma keessa cunqursaan hin jalqabee hin hammaatetii Waaqayyo garuu nama tokko argateedha dhiiruma isaan ajjeesan keessa Musee hin argate Museen kun hin dhalate
mana mootitti iyyuu guddate jedha macaafni qulqulluun. Mana mootitti iyyuu guddate seenaa Musee egaa hundi keessa waan beektaniif ganaa isa keessa haasa'uun dhaqu. Ammayyuu mata duree kootti hin seenne ammayyuu iddoon seenuu dhaqu hin qaqqabne kanaafan beekatiif ariifadheera darbaa jira. Boqonnaa 3 keessatti Museen waamame Waaqayyo gooftaan isa waame. Yeroo Museen guddatee of danda'ee jedhetti jalqaba boqonnaa 3 ga'ini warra Gibxii wajjiniin namni Ibroota ta'e yeroo wal lolu argee gara Ibrootaa goree isa sajjeesee ashawaa jala dhoksee jedha macaafni qulqulluun. Ammas immoo warri Gibxii otoo hin ta'in warri Ormaa otoo hin ta'in warrumti Tiraa warri Israa'el warri waali Ibroota lama otoo wal lolan argee kana booda maali jedhee yeroo dhugaa isaanitti baraduu dhaqu inni tokko sinima akka sana du'aana gochuudhaafi akka Gibxii ajjeeftee anas immoo ajjeesuudhaaf jedhee yeroo inni dubbatu sodaatee hin baqateedha macaafni qulqulluun. Egaa baqatee biyya Midiyaanitti Yetiroo yookiin immoo amaachii isaatiif akka sodaatti jechuudha. Hoolota tiksaa otoo jiru Waaqayyo boqonnaa 3 irraa kaasee waan sabni Israa'el keessa jiru imimmaan Waaqayyo biraa qaqqabe boo'ichi gaddi isaanii iyyachuun isaanii kadhachuun isaanii gowwaasuun isaanii kakuun ganamaa Waaqayyo fuulduratti akka laalame akka bakka qabatee fi akka yaadatame Waaqayyo yeroo dubbatee Museetti hime jedhu Museenis akkas godhe. Boqonnaa 4 keessatti aangoo fi dinqiiwwan garaagaraa milikkita garaagaraa Waaqayyo akka isaaf kennuun gaafate. Waaqayyos milikkitaa fi dinqii garaagaraatiin isa wajjin ta'e. Innis kana booda boqonnaa 4 lakkoofsa 18 irraa qabee Gibxitti deebi'aa jira macaafni qulqulluun. Boqonnaa 5tti isin ceesisaa mootii bira qadhaqanii hin dubbatanii jedha Aaroon wajjin obboleessa isaa fudhatee. Kana booda mootiin ittuu cunqursaatti saba isaatti dubbise turumaa nan baay'ettuu turumaa gannu dhiisu jettuu afaan eessaa fiddanii isin akkam jechuu barbaadan waggoota 400 kanaan dubbanne waggoota amma kanaa otoo hin dubbatin har'a eessaa waan haaraa kana fiddanii jedhe ittuu itti jabateera. Garuu dubbiin sagalee Waaqayyoo mootichi akka garaa jabaatu kan godhe milikkinni aangoo fayyisuun yookiin immoo hirreen Waaqayyoo akka baay'inaan mul'atuuf ture jedha. Boqonnaa 6 keessatti si'a biraa sirra deebi'anii naqanii ammas hin dideettuu dha'icha gurguddaa itti jajjabeessee mootiin rakkina yeroo fidu boqonnaa 7 keessatti dha'ichaa fi dinqiiwwan garaagaraatiin Waaqayyo ammas irratti mul'ate. Isas hin didanii isas gochuu hin dadhabanii isaanis mootiin gaddisuu hin dide. Kana booda Waaqayyo dha'icha 10 fida jedhe. Dha'icha tokkoffaa irratti boqonnaa 7 lakkoofsa 14 bishaan dhiigatti nan jijjiiraa jedhe. Hin jijjiire 8 boqonnaa 1 irratti immoo fattee biyyattitti nan naqaa jedhe hin naqe. Amma kana keessatti mootiin garuu walum jala yoo laafaa deemeyyuu laphee jabaachaa gadhiisuu didaa yeroo rakkinni itti dhufe maaloo naaf kadhadhaa gadiin isin dhiisaa jedha. Filannoo garaagaraa isaaniif kenna. Isaan garuu filannoo garaagaraa sana hin barbaanne Waaqayyo ba'a jedhee ba'uudha. Qomoo horii isaanii fudhatanii qomoo isaanii ijoollee daa'ima hundumaa fudhatanii haadha manaa abbaa manaa hundumaa fudhatanii ba'uu ture. Garuu inni filannoo garaagaraa kennee fi hin taane hin dide. Boqonnaa 8 lakkoofsa 20 irratti qarxaasaa itti naqe. Qarxaasaadhaanis hin didame. Dhukkuba horiitti erge. Dhukkuba horiitti ergan hin dide. Boqonnaa 6 keessatti immoo boqonnaa 9 lakkoofsa 8 irratti dhiita mataa yookiin immoo madaa yookiin immoo dhiitoo itti erge. Dhiitoo sanaanis immoo ammas gad lakkisuu dide. 7ffaa keessatti immoo cabbii ulfaataadhaanii itti ergame boqonnaa 9 lakkoofsa 13 irraa yoo kaastanii isa kana immoo hin argattu. Egaa Waaqayyo amma kana filannoo isaaf kennaanii hin dide. 8ffaa irratti immoo boqonnaa 10 lakkoofsa 1 irratti dha'icha awaannisaatiin isaanitti erge. Awaannisi kunis biyyan guutee lafan guutee manan guutee waaqan guutee haa ta'u malee isa kanaas gad lakkisuu dide. Boqonnaa 10 lakkoofsa 21 irratti immoo dukkanni limitiin kun immoo maal ta'ee warra isaan duran buufate warra Israa'elis immoo amma warra Ibrootaatiif immoo aduun iyyuu ammayyuu hin ba'a ture. Isaa kanaanis gad lakkisuun didee jedha macaafni qulqulluun. Garuu waan kana hundumaa keessatti dha'ichaaf rakkina kana hundumaa ta'u keessatti warra Ibrootaa yookiin warra Israa'el jedhaman kana keessatti sareen illee isaanitti hin dinne namni tisiisa isaaniillee kaasu hin argamne yookiin rakkinni tokkollee isaan hin quunnamne. Rakkinni kun hundumtuu mootichaa fi qomoo mootichaa yookiin saba Gibxii qofaaf kan ta'u ture. Maqaa Waaqayyo keenyaa bara baraan ulfaatu. Boqonnaa ittaanu keessatti boqonnaa 11 keessatti otoo hin qaqqabinne dha'icha isa guddaa isa dhumaa isa ittiin sabni Israa'el garbummaa jalaa ba'an ilaallaa jechuudha. Dha'ichi kun isa ittiin Faasikaan ittiin uumame isa ittiin bu'uureffame ayyaana Faasikaa jennee isa nuti haasofnu kana dha'icha guddaa kana ilaalla. Dha'icha guddaa kanaan wantoota ta'an itti fufee boqonnaa ittaanuuf yookiin immoo kutaa ittaanuun kan isin haasa'u ta'a. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Dha'ichoota salgan kan inni irraa rifadhee mata duree koo jaan taanee fi eebbifamaa.